itti dhamaatanii halkanii guyyaa irriba dhabdanii yeroo keessan gara kanatti hirtanii gatii guddaa baastanii wanta isin gaafatu hundumaan furtuu duukaa hiriiruun keessan firii kan argamsiiseera. Namni qophaa fiigee eessayyuu hin ga'u. Walii galee fiignan garuu galma ga'a. Tokkummaan iddoo guddaa qaban jedha. Akkam jirtu obboloota koo furtuu dhaloota miidiyaa hordoftan hundumaa keessanii yaadan qabu furtuudhaaf yookiin immoo jabina yaadan ta'uu qabu qabadheen dhiyaadhee guyyaa har'aa kanaa yaadan qabu walumaa galatti ibsuudhaafan gara kana dhufe furtuudhaan baga gammaddee congratulation jedheera. Amma sirra deebi'een jedhaa baga gammadde. Sababiin isaa namni hojii hojjetu tokko keessatti bu'aasaa gaafa arge keessi isaan boqata. Firiin hojii keenya gaafa argamu keessi keenya boqonnaa argata. Namnumti kamiyyuu firii hojjetutti waa gaafa argu keessi isaa itti boqataa inni kan biraa jabina ta'aaf jechuudha. Gara fuuldurattis cimina ta'aafi akkuma kana miidiyaa kanatti baay'ee dadhabdee gatii kennitee yeroo kee kennitee haala mijataa hin taane iddoo hojii rakkisaa keessatti miidiyaa kana halkanii guyyaa yeroo kee itti laattee kana bira ga'uun waa guddaa akka ta'e kana ilaaleetan amma sirra deebi'ee furtuudhaan baga gammaddee congratulation siin jedhe. Waa'ee YouTube kana gaafan kaasu dadhabbii guddaaf dhamaatii guddaa akka isheetti ta'e ani ofii kooti beeka jechuudha. Miidiyaa kana banuudhaaf baay'ee itti rakkachaa turte, jireenyi itti jeeqameera, gatii guddaa itti baasaa turte jechuudha. Haa ta'u malee haalonni garaagaraa mijachuu didan wanti akka kanatti ishiin oofne ishii dhaaban jidduu kanatti kan turan danuu ture. Keessaayyuu yeroo poostaan baafamu kaasee haalli poostaan itti ba'ullee kan nama dhibu dogoggora godhatee mormii guddaan tururraa kan ka'e anillee aga ishiin dhaabdutti dhiiseen ture. Haa ta'u malee inni duraa jalaa cufamee yeroo dheeraa eegdee ammas abdii hin kutu jettee itti deebitee firii kana bira ga'uu keetiifi inni kun cimina rabbii gaditti ati baastedha waan ta'eef kanaaf galata guddaa qabdan jedha. Namni tokko wanta qabate tokko galmaan ga'uudhaaf dhama'ee galmaan ga'uu kan danda'u hunda miti. Waaqayyo nama gaafa uumuu wanta namni bira ga'uu qabu baay'ee isaa kennee otoo jiru namoonni baay'een waan aggaaman eegalanii fixuu dadhabanii kan dhiisan danuudha. Maaliif yoo jenne wanti qabatame tokko kaayyoo waan ta'uuf gatiin inni nama kaffalchiisu danuu waan ta'eef namni ejjannoodhaan wanta isa barbaachisu sana bira ga'uudhaaf deemu ejjannoo qabataanaan galma ga'iinsa guddaa qaba. Furtuuni wanta cimina guddaa ani kaasuuf keessa inni jabaan wanta dhugaa jiru jechuudha. Wanta tokko qabatteetti taanaan hin xumurre taanaan hirriban qabdu. Hin xumurre taanaan hin teessu. Hin xumurre taanaan keessi ishii boqonnaan qaba. Wanti ishiin karoorsituu fi wanti ishiin itti deemtu wanta xiqqoo miti. Waan guddaa qabattee kaati, waan qabattee kaate sana bira hin geenye taanaan manattis jireenyi ishiis nagaa akka hin qabne beekan. Maaliif waan qabatte tokko otoo hin xumurin biraa deebi'uu nama hin
hin jaallannee fi nama hin dandeenyedha. Kun immoo maa inni yoon jedhee muuxannoo jireenya keessatti qormaatota jireenya keessatti ishiin argite irraa kan ka'ee fi bara ishii keessatti wantoonni ishii quunnaman qormaanonni lafa kanarratti ishii quunnaman hundumtu waa tokkotti akka ishiin bilchaattetti baatu ishii godhaniiru. Inni kun cimina guddaadha jechuudha. Kanaaf miidiyaa furtuu dhalootaa tuuf jedhu kanarratti gatii guddaa kaffaltee firiin kun akka argamu gochuun dura ejjannoo keessa ishii jirudha. Dabale ani kanin kaasuu barbaadu miidiyaa kanarratti yaanneen ani kaasuu barbaadu yuutuubii kana qofaan miti ejjannoon ishii. Namaafis waa tokko gorsitee iddoo yaadame sanaan ga'uudhaaf nama daandiirra buusuudhaaf wantoonni Waaqayyo uumamumaan keessa ishee kaa'e waan guddaa jira. Ammallee ani kanin jedhu wantoonni asin baane danuun keessa ishee akka jiran beeka. Wanti hin mul'ifamne baay'een keessa ishee akka jiru beeka. Maaliif wanta cimaaf waan guddaa qabattee jirti keessa ishee. Inni kun Waaqayyo wanti keessa ishee buufate jira. Wanti Waaqayyo keessa ishee kaa'e jira. Ogummaa isa biyya lafaatiinis isa hafuuraatiinis jechuudha. Waaqayyo wanti keessa namaa kaa'e akka inni ba'ee mul'atu gochuudhaaf namni tattaaffii isa barbaachisa. Kanaafuu namoonni baay'een waan keessa keessan jiru, waan keessa keessan buufatee jiru galman ga'uudhaaf dhamaatii isin gaafata. Wanti taa'anii mijatu hin jiru, wanti ciisanii mijatu hin jiru, waan hundumtuu dhamaatii nama gaafata jechuudha. Kanaafuu jabinni ishiin qabdu karaa hundumaati. Dandeettii Waaqayyo inni kan biraa miidiyaa kana banuudhaaf wanni gaafata. Yeroo gaafata, humna gaafata, waan danuu gaafata jechuudha. Isa kana keessatti cimanii kana bira ga'u jechuun waan salphaa miti. Kanaaf obsa guddaa qabaachuu isheerraan kan ka'edha. Jireenya kiristaanummaa keessatti lolli baay'ee otoo jiru. Mana hojjettu lolli baay'een jiraachuu danda'a. Gola jirtu lolli baay'een jiraachuu danda'a. Gaa'illi keessatti lolli jiraachuu danda'a. Tajaajila keessatti lolli jiraachuu danda'a. Wantoota baay'ee keessatti garuu darbanii kana bira ga'uun waan guddaadhaan jedha. Kanaafuu obsa guddaa qabduu fi dandeettii Waaqayyo si keessa kaa'een iddoo kana ga'uu keetiif ammas gadi jedheetan Waaqa gaditti galanni guddaan siin mala, kabajni guddaan siin mala. Baay'ee ati dubartii jabdudha. Ati dubartii cimtudha. Macaafni qulqulluu akkas jedha. Fakkeenya 31 lakkoofsa 31 kaase. Dubartoota baay'eetu jira. Dubartoota baay'ee keessaa ati dubartii addaati. Hojii kee namoota bakkee jiran baay'eetu jajaadha. Waan sirraa mul'atu irraa kan ka'e jedha kutaan sun. Kanaafuu ogummaa guddaa Waaqayyo si keessa kaa'een kana bira ga'uu keetiif congratulation baga gammadden jedha. Inni kan biraa hiriyoonni ishii gatii guddaa kaffaltan Waaqaa gaditti galata guddaan sinii dhiyeessa. Baay'ee itti dhamaatanii halkanii guyyaa irriba dhabdanii yeroo keessan gara kanatti hirtanii gatii guddaa baastanii wanta isin gaafatu hundumaan furtuu duukaa hiriiruun keessan firii kan argamsiiseera. Namni qophaa fiigee eessayyuu hin ga'u. Walii galee fiignan garuu galma ga'a. Tokkummaan iddoo guddaa qaban jedha. Waa tokkoon sinitti hima. Lammii koo waa tokkoon sinitti hima. Saba Waaqayyoo akkuma kana saba lammii koo taatan qomoon as keessa jirtan hundumtu. Miidiyaa kanarratti cimina guddaa kan fide tokkummaa sin qabdanidha. Jaalala sin qabdanidha. Wal duukaa hiriiruu isin qabdanidha. Waa tokko ani kaasuu barbaadu artist Hacaaluu Hundeessaa gaafa boqatu akkas jedhe gaaffiif deebii ka'e irratti. Uummanni Oromoo galma ga'uudhaaf kan isa barbaachisu inni guddaan jedhe tokkummaadha. Waggaa baay'ee kan namaa gadi nu godhe, waggaa baay'ee kan gadi nu qabe yoo jiraate tokkummaa dhabuudha. Tokkummaan immoo waa cimaa godha jechuudha. Kanaaf
hiriira sin hiriirtanii kanarratti gati guddaa baastaniif galata guddaan sinii qaba. Ammas cimaan jedha miidiyaan kun hin jalqabe malee hin xumure miti. Kanaafu cimaa subscribe godhaa, like share walii godhaa, wal biraan ga'a miidiyaa kana guddisaa. Kanaaf obseenis walii gala hiriyoonni ishii baay'ee galata guddaan sinii qaba. Kan kana caalu hojii hojjechuuf hin kaanaa. Kanaaf hin jalqabne malee hin xumurre. Waaqayyo immoo nu gargaaran jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Kana caalutti firii kana caalutti akka dhuftan abdii guddaan qaba. Isinis firii isin hojjettan kana akka kanatti dadhabdan firii keessan arguu biraan Waaqayyo nu haa ga'uun jedha. Baay'een isin jaalladha. Galatomaa gorsina ni qabu kanadha.